abbaan kun immoo dhagaa kudha shanii ta'e boloota kee guddisuudhaaf biyya arabaa deemuu qabda naan jedhe. Ni ulfaata garuu namoota bakka waan kun anuma keessa waan barreeffame natti fakkaata. Ana umriin kun waggaa kudha ja'an biyyaa beerra waggaa kudha shanii ol yaan biyya arabaa kan hin jiru. Kana muluu taanuma gargaaruuf saanuma jiraachisuuf. Ini mandi isaati koppilingi godhamaa tiktokii rabuu barbaadde. Maalidha ijoollee baay'eetu waan kanaan miidhamee jira keessa isaanii gubatee jira miidhamee jira. Taap godhaa malee imeejiin walaloo irra jirti jeetii callisee atis miira irra jirti jeetii. Imimmaan irraan gubina sagalee keessaniiti. Mee koppilinkii godhaa jechuun barbaada walumaa galatti namni haadhaan qabne cimuu qaba. Walumaa galatti cimtuu ta'uu qabdu baay'ee cimtuu. Of argachuu qabdu ofitti deebuu qabdu. Jaalalaan illee miidhamuu qabdanii daftanii of taatanii jiraachuu qabdu. Amma mucaan tokko kaleessa illee miti bultii lama dura oftee asirratti dubbatte. Akkasuma ishiinis amrii haati ishii jalaa taate ishii mucaa waggaa 15 14 obboleeyyan ishii guddisaa jirti. Amma nan dadhabee mala naa malii obboleeyyan koo laman qaba jarammoo bakka nan dadhabee guddisu. Gimmaasha umrii koo mana namaa keessa Addis Ababaatti fixe. Gimmaasha umrii koo biyya Arabaatti fixe. Hammoonum nan dadhabee jara jalaan baqadhe. Sababan jara jalaa badeetti immoo isaan immoo miidhaa waan hin taane keessa na jalaa galanii. Jette ijoolleen keenya baay'ee sababa kanaan miidhamaa jiru. Ni galee miti haadha dhabuun miidhaa guddaa namarra geessisa. Isinitti himuu hin danda'an. Hin beektu waan taateef haadha beektu bakka. Biyya ormaa keessatti immoo dabalataan dhuftee miidhaa addaatu irra gahaa. Basmaalee shiifama na. Bari wallahi yoo akkanatti haasaan qoosaa fakkaataa tarii mi'aawu dhabuu danda'a. Abshiri sorry yeroo takka dhiifamaa. Yeroo takka dhiifamaa. Imeejiin isaati waan hedduun na keessa jira. Waa sadii waan baqattummaan taate waan godaantota keessaafuu shamara. Nuti shamaraaf wanni dursa kan inni nuuf dhiiraafis sagalee ni taana. Irra guddaan daa'uun wanni lubbuu baraarre dhiira. Garuu waan shamaraa hedduu na gaddisiisu keessa waa sadiin qaba. Hedduu garuu sadiin qofaan isin hima. Wallahi shamarri kun waan sadi sammuu kiyya keessaa nabamu yeroo hunda na cinqa. Yeroo hunda wanta ja'a. Ni beektanii shamarri keenya yeroo laguutti dhufa ji'atti jechuudha. Laguu kana waa hedduu ishii feesisa. Waa hedduu ishii feesisa. Waan isin ibsuu miti jechuu kiyya sirriitti ni beektanii. Mucayyoo san asirratti kaasuun barbaadu maqaa ishii Rabbi raamaa taa godhuu fi feestaalii gurraacha san godhattee qaamni saalaa isii infekshinii godhate. Infekshinii godhatee jechoota natti ulfaata. Dhimma daawee qaamni ishii hunda waliidhaan dhimma daawee tortoree guyyaa maayii viidiyoo natti ergite. Post godhi ani du'aati muni ani du'uu kiyya gaafa san viidiyootiinis sooshaal miidiyaan kun kaameeraan mana hundanii sasseenaa. Video ani sittin ergaa ani video kana post godhi ani nin du'a ummata baraari nan jette. Isuma dhugaan isinii hima. Qaama saalaa akkamittiin ani post godha. Isin lubbuu nama biraa baraaruu barbaaddeeti. No godhi nan jette. Lakki ani godhuun jiran harki qaama saalaa nan godhu. No rakkoon qabu bakka ani du'uuf hin deemu. Mucaan san guyyaas deemotanii duuti. Sadarkaa sanii miidhaman shamarran keenya jechuudha. Sadarkaa sanii irratti seenaa dhugaatiin ibsitu. Hinduute. Gaafa amma dura duutee jirti namni sanii duutee jirti. Namni fakkeenyaaf qaama saalaa posta godhi ni jaa qaama saalaa fi qaama saalaa
Ifa mana godhaati amma ani kaayyoo ani barbaadu ammas taanaani ijoollee haadhan qabne kana akkamittiin ofitti qabuu qabna dandeenya. Warra nan dadhabe jedhan kana akkamittiin jara ijaarree ofitti qabuu dandeenya. Xayyib ani dubartii cimtuu taa'uudhaan obboleeyyan koos guddifadheen ofii koos darajaa kana geera. Warri dubartoonni cimtuu hin taane immoo warri abshir namni isaan jedhu hin qabne yoo warri aizosh jedhani hin qabne yoo akkamittiin jara haammachuu dandeenya. Akkamittiin jara qindeessuu dandeenya. Akkamittiin jaroota kana rabbii gaditti mala taanee fi mana taanee akkamittiin jaroota kana ofitti haammanne jaroota kanaaf haadhaaf abbaa ta'uu fi fira ta'uu fi dandeenya. Namni haadhan qabne firrillee hin barbaadu. Nama haadhan qabne ollaan illee hin jaallatu. Nama haadhan qabne namni illee hin barbaadu. Namni illee hin hubatu. Nunoo maal gochuu qabna? Akka yaani warri of barre kun of arganne kun warri dubartoonni xinno of dandeenye kun akkamitti warroota nan dadhabe munaati yanaan jedhan kana akkamittiin jara qindeessine jaroota kanaaf haadhas obboleettis ta'uu dandeenya. Kanadha yoo bichaa qubaaf ammoo nan dadhabe. Guyyaatti nama 5 jaatu natti bo'a na gorsii. Akkamin ta'a heerumallee nan sodaadhe. Amma immoo waggaa 15 kun obboloota koof hin jiraadhe beeksama koof hin jira amma immoo nan dadhabe jedhan jiru. Sanarra darbanii warra kusataa jirantu jiru. Mana arabaa keessatti warra du'aa jirantu jiru dadhabanii bakka. Jaroota sana akkamittiin ofitti haamannee jaraaf wanta ta'e gochuu qabna akkaataa isaan wallaale. Sanarraa malan barbaadan ammala. Warroota haadhan qabne humaan qabani bakka. Heeruman illee kabajaan qabani. Heeruman illee kabajaa argachuu hin danda'an jaroonni kun. Dahan illee nama arrasuun hin qaban. Heeruman illee nama daggasuuf hin qaban. Jaroota sana akkamittiin walii gallee jaroota sanaaf rabbii gaditti haammanneeni jaroota kana gorsaanii jabeessaanii waa isaan qaban illee akka isaan hin battannoofne akka isaan hin miidhamne gochuufi dandeenya. Yoo waa bitatan illee akkamittiin akka ijaarratan akkamittiin akka hojiitti galan gochuu dandeenya. Sanadha wanta ani barbaadu. Siniin galeeti. Beektaa amma ilaa asirratti wanni hawaasni keenya beeku qabu tokko dubartoota waa'een keenya kuni yoo atitti yaadde furmaata goote malee furmaata hin godhatu. Leannahu amma otuu akkanumatti ijoollee keenya otuu akkana itti himnu osoo akkana walitti qabnu ka as keessaa akka wanni akka horii intiraami horii maxaqootetti maxaqantu jira jechuudha. Gaafa kufan malee dubartiin xinnarraa waa barachuun. Ani maal beeka yeroo hedduu nama dubartii qeequ hin jaalladhu waan ta'eef jecha qeeqatti hin fayyadamu. Obboleewwan kiyya yoo isin uf bartan yoo isin nama taatan malee hin jijjiiramtan abadan waa abadiin. Tokko gaafa namni waa'ee kan keessatti kaasu yookiin ammoo waa'ee nama biraa dubbatu anillee achuma keessa jira jedhiiti ufitti himi uf qabi adeemsa kan keessa irreeffadhu jireenya kan keessa irreeffadhu. Bara dubartoota jireenya waggaa meeqaan dura darbee irratti irra deebitee boottutu jira bara. Jireenya waggaa meeqaan dura gubatee irra deebitee boottu. No jireenyi kan keessun darbee jira sun miimoorii gubateen kaasin. Garuu wanti ati gochuu qabdu kaleessa namaaf jiraattee jirta dadhabdee jirta bakka itti kuftu dhabdee miti har'a ammoo yeroo qabnu kanatti guyyaa qabnu kanatti jireenya qabnu kanatti yeroo lubbuun jiru kanatti akkaataa itti deemuu qabdu sammuu kan kee dalasiisi. Haati kan keessarraa duutee akka malee cabdee guddatteerta na'am naa gala ilmoon teenya osoo haati teenan fakkeenyaaf haati munaa haadhatiyyaa haati munaarraa duute sun akkasiin ilmootti yatiimaa itti guddiste itti guddifamte waan beektuuf cabde nu ammoo osoo jirru ilmoolee teenya yatiima godhaa jirru. Osoo jirru carraa yatiimummaa lubbuun jirti haadha qofa osoo hin taane carraa yatiimummaatiin guddataa jirti ijoolleen teenya. Kana hunda godhe maali? Balaa godaansaati. Waggaa 2 asitti dhufnee waggaa 200 asitti ta'aa jirra. Ammoo deebi'ee bultii tana keessatti amaanaa yoo itti dhiistee biraa deemte ijoollee teenya abbaan manaa isaanii hin ganaa jiran. Ijoollee fuudhee baadiyyaa galchee ka agarsiisuu dhabu miiqatu jira. Haaq ta'eera sammuun ijoollee durbaa kan biyya arabaa keessa jiran. Gara maraanuu haaqi. Wallahi ammas qabataman kabira taa'eetiin irraa hubadhe obboleessuma itti kennitee obboleessatti waan waggaa 2 dalagde itti kennitee obboleessi wallahi sin beeku nattuun ergine jaarsummaa raffatee waa akkateetu jira. Si himu obboleessi jechuudha. Mee ashaangulleetii boochaan erginaa. Koppiliinkii godha hagas. Mee dubartoonni tun haarraa baratanii nama bar achi taa'ee sihirii ijoollee durbaatti godhee irrumaa dhugaa jiru jira qabeenyi isii waggaa 10 waa takka hin qabdu. Lafti hin jiru manni hin jiru sammuun isii hin jiru umriin isii hin jiru qabeenyi isii hin jiru duwwaa taatee jirti. Mee sheer koppiliinkii godha haadhan geettu. Ammas dubartoonni keenya mana keessa gadi hin baane hin leenjine hin galleef. Jireenyi isaan beekan jireenya kushiinaatii fi jireenya gorfaa saalaa mana namaa kana keessa deemudha.
والله إتتي فتي ربي كي إركتي كي سابها جنة ربي ونني كي سنة من باب نجرو سالبين جولة ربا أنا تأي إسن تأي جتشو من كرا كي ساباتي من كرا تدي بتتانا أتنجر تلبوها جدي ما كبيرنا ما كنا كيسة تمو أكا فيه تتاتي كروري هكابر جولة تنوام ليتي أما كسينجر كان أبوليتين تيسون جنمتي أبوليسان جولنا نوتي جنمتي جار سباتي همتي والله يوم أنا برانك أبدتي قبل عشر ديبتي سانكيسا هو مال يعني بيلاتي قلتي مراتو يعني أستاذ ما مسجد سلاكسي مسجد أنا تبويت جولين بيرا ما سمون ساينتو أما على سر إنها سانانجر تتمتني لنا حاجنا تكت إن نجر حاجنا تكت فتم نجر واهم كنا لفاهم فونا ملك كان كيك أبدو يود أبدي مرمى كيسا كات وأبان كيلي إسا أبان أبليس كيلي إسا جرين كان كيبوتون إسا أمري جولون ما سوا بخنا ما أنا ما تقول دياتي سوا مية سوا ما تقول دي مال سوا ملكاتي ملك خنا كبجاسي بوتي أبد وانكك نوم أرجتت إرجان من أكات أرجتت نما في جرات جرين متى ساني جراتني والله نم جنما قلقلة نياتي تمام بلي جنما بوبارك كمان نبرا إتجفهم من كيسد دعاء الله أعلم وركتا ويتاتين بيكم مالي نمني مرتق لسا لقا كيسا ديما بر برنا تسي إرجتو قلتان قبدو كرولا تسي إرجتو قلتان قبدو كمان إجار راف جدن كمان بوناف جدن جولين كتابة قلتاني فينين جدن وان حواس مكينا إتينا ومساجبو بليوان كيسا فول ميك أفا قدانتو تملكاهو دابان كريرو بدا إله وان حواس مكينا جولين كينا رد لقاتا قدانتو تملكاهو دابان جد إيتي بيجي إساق بالالي وان إجوليتين أبليس قد وان هاتي قد وان أبليس حاب أبان منا قد وان كون كان قد ركيتي إلا وان كيس جرو كان أكت إفسر الأبي أكت تقرقار الأبي وان قرو الأبي حيون الرجل بسي بي كان الرجل بسينا وان كان الرجل بسودة الأمنيت وليف قماتني كنافي يا شمرنتين يا أحبابي أنتي أما سواني إسنتم نما اللي جالتني في التنجتين جالتني جالالي وان براتي ملكنا كيسا وان براتي even أبا في إهاتا واني ملك الرئيوة مسكتي آنجرو ركو كيسا لي كسيباسو اللي ملك جرين ركو كيسا لي كسيباسو ملك يو ملك كان قوات أخو بيت كغلتين نم نمانو كسيبر بادون نمانو كسيدو بسو كنا أما سن أرقم ندبرتون كين أما سن باني كشينا نما خيسا أما سنوتي مكامني نوتي مكاما أما سجرين كان كيساتي ورسافي موطنا غرمون قدنا كجيرا ما اسني كن نفتجرو في سني كن ناترت مكامني شوفتين تايني سلكي كان كيما تانغري حتى وفتين شوفيني من مقربا كان كيسك وفجرين نجريني وقا قبدا بابورا في يادو فتا دائمات في يادو جرين كان كيتي في يادو غنا مسويون في يادو سالا الزفيره شنتبيتي دكيرا فتا تكسيرا ماري قديرا وين يانو كان يوم ملتي جرد جتي يادو يوم انده جتي يادو يوم نخيت جلتي ياد ون يانو كل هند نجلا جفمت واهم من مدامي كفر ون فقسم كيس جد كيروكسين انجرو بروشين انجرو كسم موتي يو اسفنجين انجرو كان ون نتيان مي كان ألقو يمتك يو أتمو أستيتي جرين كي كان أك المنامات أرقمون بربادا أك المنامات كتاو بربادا وني أتجدتم مراسبك كان سمون كي نقوتمي أك ومنا مدامي كيستي أسبيزا منايو هم بافني أكوان بريسوما كيس جرو كتاتك نياتو كتاتك كتي يوكي أرقا تروزي صفاتك كتي لا سنو كان أرقا نجرة سهني أولي لي أرقا نياتوتي كون بريسوما نو فكاتي شو كيست أفيد دكانو سنة شو كيست دلومات جولين كينا والله cuma kisah bakka cinkan kene ko shina na manu cinku kana samon kene ko cinkame akwan bira ya nef nugo dajira ibba mana madamin ranga haru to komali akwan bakka indan da u aske sabayna hin yumadda biye galena hin yumadda ufitti as gabab sani manji an na guddisi nirmal bacho ba wadallata ni أنسي أنا جماعة أنا نقول دسي كنا فود برسولتي أنا قلت أسهوتوتينا إيه سجاو فين نجرين بكتين هك أتهنجرو أنا إيه سجا أما نبود بك ما نقول بك ورمساني الجراد أما نقول أما أتهرمو بك وني نهاسو وني جولين تنهاسو توان بكنا ويوان سمو ساني جيب نو أنا فرع على بخاتي ما ألتك أستاذ تمام مفتركنا إن شاء الله حسن وتربان تنوها حاسوينا نمو حاسا كنا في برنو ترى برشوا بربادم كتاب خرجولين دبي بكتير تركت سنجيل سيسا دليفري شركات أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبيان؟ نجا الحمد لله بقى نجا جرات نوندي في السنة.
آمين آمين. جلك برتي فارون كربي كينياتي تأن صدف نجاح رحمني إرجما سر جراتو جلك أبا بريتي تيا هويدان congratulations sinjara baga gammadde baga waniti ifajje hawasa ke biranga hatte jara qamanis sibira jiraachu baadhu du'a idaf qalbiidhaan akka sibira jiru abdin qaba akkasuma munaalleen abshir uqtiti yaqaliin sinjida hawwi lulu'a muna namni baay'inaan beeku isaanii gastirratiin hedduun isin dinqisiifadha ammalleen galmi keessan itti hafuun isinin jedha akkasuma nasihaan an munaadhaaf siif dhaamu yeroo baay'een yeroo waa'ee haadha dubbatan ulis bahuu baadhu jala kana taa'eeti akka ijoollee barriirra teettee nama manaa waa haasa'u yookaan waa nyaatu urka jeellattuutiin jaluma kanaa olin sillaala ummaa tee dhabuudhaanis gadditu ati irraa hafuudhaan ammoo gammadiin sin jedha maaliif jennaan utuu akka ummaan tee dabaran saniin umrii waggaa 12 saniif faana dabarte eenyutu hardhasir hadda ummaa tee irraan shilingii doolchee birrii tokko sadaqata silaa sadaqaan ati hardhaan tana kennitee fi achi keessattiin irratti yaa'artu sun irraa dhaabbatti dhabuunis gadditu irraa hafuudhaan gammadi fakkeenya munaa kaadha malee hundumti keessan akkasitti yaadaa otoo isin hafuu baattanii yookaan yoo deeniidhaan jiraatan janaazni isaaniidhaan ya'azzabama yoo dukkanti qabriillee itti jiraatti ittuma fufti du'aa'iidhaa fi sadaqaa garagaraatiin wanti isaaniif jijjiiramu hin jiru dhugaadha haati ammoo nama boochisuun utuu toltee dhiiga boohani wanti haadha olii hin jiru kanaaf jecha ammootu sabiriin obsuun hedduu gaariidha hedduu dirqamallee waan ammallee mindaarraallee argatanii waan ammallee mindaan isaadha lakkoofsaan malee Allah nama baa'isu bighayri hisaabin kanuman isini jedha isinittiin dheeressu itti aansuudhaan ammoon walumaa galatti dubartoonni obboleewwan kan haadhattis naaf ooltan obboleeyyantis naaf ooltan kanaa gadis hawaasni ammallee garee gurmuu guddinaadha baga gammaddan isiniin jedha congratulation isiniin jedha irra deddeebi'e maaliif jennaani akkasumaami yoo Oromoo fi kun dhibe malee galatama mul'anne irraa malaabaa mataa kennaa qabna jizaan wa masha Allah maaliif hundi keessan baga gammaddan isiniin jedha nama as keessatti walitti isin qabe nama obboleettii teessan hayyuu taatee kitaaba addunyaaf gumaachuun kun hawwii qofa osoo hin taane isinuma hunda boonsa dubartoota hundaa hundi boonsa keessaan ammallee warra gurmuu guddinaa kana boonsa keessaan ammoo haqiiqatti sadarkaadhaa yoo deemne hawwii si boonsa akka waliigalaatti ammoon abbaan filasalallee jiraatu amantaa namaallee tuquudhaa fi mitiin muslimtoota ni boonsa kaleessa shamarran keenya kan muslimaadha barnootaanis waliin beekan aadaa fayyadamaniiti abboonni keenya shamarri gara alaa yoo gabbaate adaba hin qabdu jedhaniiti mana keessatti ol cunqursanii yoo si ajjeesnallee farram jedhaniin utuu waa takka hin hubatin qubarra gakkaanii farramanii booda ajjeefamuu qofa. Network isaaniitu isaan qabee hin deebi'anii waan irraas nama ammalleen dubbisee seenaa qoratee irraan adda wala nama sirraa'imi aywa nama ammallee ofiiyyuu dubbistanii barreessitanii seenaa qorattanii biyyaaf nama gumaachuu taatan hardhaaf seenaa hawaasa obboleewwan keenyaa barreessitan maleen boru akka seenaa ulamaa gurguddaa sahaabota seenaa addunyaa guutuu barreessitan dubartoon islaamaadha wallahi wa billahi wa tallahi 100% abdii isinirraa qabna kun ol aantummaa dubartoota teenya tan biyya arabaa agarsiisa tan ammallee godaansaan jirtu biyya ambaadha an ufirraa yoon fudhe haqiiqattiin reef ifanaa tahe maleen nama biyya ambaa deemu kana nama roga qabu hin sehu garuu ammoo hanga umriidhaan dabalee fi qaamaanis dabalee akka hawaasa roga qabu
akka nama kaayuuf biyya baataniittiin hedduun isinirraa hubadhe wallaahi wabillahi. Kanaaf jecha isin amma boodalleen mataa dubartoota keenyaati warri biyyarraa baatan ka biyyatti hafe qeequu kiyyaa miti. Kaayyutu biyyaa isin baase inumaa waan kaayyeffattan caalatti nu boonsaartan. Kitaaba barreessuun bar namni culamaa ta'ee ilmii bahara guddaa qabuyyuun yoo ilmis beeke akka itti barreessutu naman dhiba kennama wanti hundinuu. Yoon kana jedhu sheekichi ulamaa fooloo baay'ifatu ulamaa qeeqaraa akka hin jenne namni gariin narraa faallattiin fahamina. Kanaaf jechaan jajjabaadhaa rabbiin isin haa jajjabeessuu. Akkuma nuti fuulduratti isin laallu addunyaadhaaf fakkeenya akka taatan abdii qabna. Waan isin diigaadhaa rabbi isinirraa haa qabu. Waan isin ijaaru maleen aduwwii isin jala deemtee azaa isin godhuudhaa deemtu ta ijaan isin laaltee isin waanyitu saree aruutti dutti rabbi isinirraa haa taa'isu. Tan isin dhiibuudhaa deemtu nama gaara dhiiba rabbi haa taa'isu. Akkasuma waan isin jala deemu hundaahu wallahi waan isin afuulessa hunda isinirraa haa qabu. Silaa hamma kanan dheeressu waanuma gammadee mirqaanee fi keessattuu munaan qalbiin isiidhaa cabeefin ol bahe malee ol bahulleen barbaanne haa ta'u hawwiidhaanilleen kongiraa jechuudhaa fi utuman dheebuu qabu ittuma ol na baastanii asumaan isinittilleen dheeresseeti warri as jalaa seenaa suni seenaa keetii hawwiidhaan jettani no an hawwii qaamaanis beeka waggaa heddus beekuu baadhu nama guyyaa lama qaamaanis ta'u arge bilbilaanis yeroo baay'ee beeku haadhaaf abbaas ni qabdi seenaa kitaabichaadhaa waan barreessiti asoosama himte malee seenaa isiitii miti. Haadhaaf abbaanis ni jirani isii jajuufillee osoo hin taane abbaan illee nama miskiinaa miti. Ammallee rabbiin isaaniif haa dabaluu hunduma abboota keessaniidha. Akka biyyaatittuun nama qabeenyaadhaan beekaman hatta mootummaa biratti illee kana ammoo jajuudhaaf jedhinaan hin jedhina dhugaa jirtu isinitti himuudhaafin warri ammalleen qalbiin faallattiin isin harkaa deemte jette akkasi ammalleen hawwiigaa fi akkasuma munaan warri dura jirtan jajjabaadha. Khayrii keessattis jajjabaadha. Dhaamsaa waan sardamaa jiruuf tartiiba gadhiisaa deemaadha. Dhiifamanarra laalina jaarsalleen fuulatuyyuun ijoollee malee. Waa'ee ammalleen qabeenya keessan qabadhaa ni kabajamtanii icciitii keessan dho'ifadhaa ni amanamtanii ni kabajamtanii wanti jedhamu sun waanuma jiru. Ani xiqqashuun qara'e garuu maqaan kiyya sheekuma dubartoonni teenya dhagaha. Sheekin as jala jirtulleen dhagahe abbaan fedhe waan fedhe haa jedhuuti. Baay'inna 100% 99 0.9 kan ittiin ijoolleen keenya ammallee ittiin shawwadamaa jiran nama maqaa diiniitiin isaan shawwadutu iyyuun hedduun isaadhaa khasaaraa keessa isin galchaa jira. Maaliif jennaan anotuun amaamaa diimaa uffadheen asirra bakka kana ol bahee jedhe fooloon kiyyalee tokkoffaa kana jaala baay'ata. Haasoin illeen gara waan amaamaa diimateedhaa gama garas daba. Kanaafuyyuun nama ammalleen aliifarraa hanga shiinii beeku hunda nama diinaati nama amaanaa baadhatu jettanii jalattiin caccabinaa yoo kaddamtanilleen caammaa dhiistanii fiidanii manaan bahinaa caammoo godhaa gabbahaati nagaa haa fayyaa seenaa jedhaaniin. Karaa gabaabaan akkanumattiin isin ibsan. An waan hedduun arge waan ta'eef nama utuu fayyaa qabu utuu hin cabin wallahi wabillahi maqaa diiniitiin mana nama gubatee kan biraa fotoo kaasee itti ergee namaan gowwomsee shamarran teenya gaa amalumaaf garaa laaftan kaa hawwata teenya waan taataniif garaan laafiinsi hedduu isinitti isinit baay'ata. Irratti ergee gowwomsee irraa utuu isiin haadhaa fi abbaa fi haati mana qooqa bulan yaa rabbi nama sheekotaati nama diinaati maalii taate akkana ta'e akkasi qara'e kanee maalii ta'e jedhanii irratti gadi calleessan. Kanalleen irraa of eegaa yoon akkana jedhu nama diinaa hin amaninaa jechuu kiyyaa miti. Amanaa garuu uf hin gatina. Amanaa itti uf hin gatina abbaa fedhelleen haa ta'u. Kan keessa namaa beeku rabbi qofa.
kun ammoo obboleewwan keenya garri ittiin ammalleen ittiin miidhamaa jirtan gara jaalalaatiin. Sheekoleewwan jaalalaan qaayitinaan hin jedhina waanuma jiru kun jaalala ambaanutan haraama sanillee osoo hin taane si fuudha waan akkasiiti jedhee an akka obboleessa keessan quxusuutti wantiin isin dhaamu abbaa fedhellee yoon tahe anilleen lammeeffachuu hedha garuu afuriin gahuun hedduun abbaan fedhe nikaaha isin hidha isin fuudha yoon isiniin jedhe hanga gaafa qaamaan bira geessanii nikeenni keessan hidhamee hattan biyya arabaa yoo jiraatte nikaa sitti hidheef ofatti hin galchin hanga qaamaan bira geettutti dunyaa kee fuutee ittiin kenni. Dunyaa kee fuutee itti kennite jechuun lubbuu tee fuutee itti kennite. Yoo barbaade jim si godha yoo barbaade sitti badhisa. Kanaaf jecha jireenya keessa baga gizee tokko nuti haasannoon lugaama afaan keessa kaa'anna. Waa'ee ustaazota kana hedduu wallaa akkana ofirraa itti saara nama hedduu dubartoonni hedduun oo'anii dhufanii qayoon dubbanna jedhan akkatti dubbannu wallaallee baga waan kana isin afaan keessan isinirraa dubbattanii akkaraayyuu akkatti dubbannu wallaallee ka gara seeraatitti dabarsinii ka gara ambootiyyuu keessaan dandeenye keessaan hiinne obboleewwan kiyya waan kanarraa wanni isin hubachuu qabdan ustaazni tokko haa ta'uu barsiisaa haa ta'uu profeesara haa ta'uu ilma namaa ta'uun irraanfatina. Ilmi namaa ammoo jijjiiramaa ta'uun irraanfatina. Dhaamsa keessan inshaallah kan xumuraatti nu dabalaati jazaakumullaahi khayran. Ustaada keenya ustaad tamaam irratti sii dabala dhiifama afaan kee dura dubbachuudhaa fi daqiiqaa 10 qabaa makrimiin irraa dhiyaate wayii irratti sii dabala. Hedduu galatoo ustaada keenya kabajamoo. Waan hundi waa'ee ustaadaa dubbachuudha irraa tola. Yoo nuti dubbanne yaalli maa dubbata jaa. Yoo waan doktorummaa irraa dubbata. Ati garuu quuqama saba kanaaf hawaasa kana ilma namaa amantiin bilisummaa nama baasti malee amantiin nama gowwoomsita. Amma gizee kaa TikTok irratti agarru kuni amantiin nama gabruumsaa jira. Sheekniin nu abaaraa ustaadniin sheekalleen jiru waan as gubbaa sheekniin jiru baay'inaan ustaaduma. Bii darasaadha. Kabaja qabnaaf miti maqaa kanaaf. Garuu maqaa kana jalatti doo godhatanii ummata amantaa biraatillee miti akka ilma namaa haasofna. Amantaa biraatillee akkasumatti ummata keenya irraa miidhaa jiran ni agarra. Garuu warri achi keessaa bahee akkana dubbachuun geessan maqaa daawwatootaadhaan hedduu galatoomii siin jaa. Ani akka kiyyaatti yeroo dheeraa asirra akkaan turetti akkan hawaasa kana hojjedhu irratti abbootii amantaa Itoophiyaa keessa afuran jiru hawaasa biyya Arabaati isaanis sagalee ta'uun argu. Isuma dhugaa kakadheetiin sitti harki 99.9 sagalee ta'anii. Gaafa gargaarsaa, gaafa geemaa, gaafa miidiyaan eebbifamu, gaafa nashiidaan eebbifamu ijoollee biyya Arabaatti barbaadamu. Maasha Allah, Allahu Akbar eebbifame maalirra jaama. Gaafa rakkoon isaanirra ga'ee namni isaan wajjin qooddatu hin jiru. Kan qooddachuu dhiisin irraa dubbatullee hin jiru. Yooniin sobe lafa jibsiisa anaatu siin hayyamu. Miidiyaan akkaan waa'ee amantaa islaamaa hawaasaa waan jiru jechaaf miidiyummaan shamarranii fi yookaan akkuma biyya Arabaa hawaasni biyya Arabaa gadi dhaabetti TV islaamaa kan biyya Faranjii keessa jiru kan biyya Arabaa keessa jiru kan Dubaay keessa jiru sagantaa tokko waa'ee rakkoo biyya Arabaa qopheessee hin beeku. Waan kanaan beeku. Garuu foloo kogoodhe ijoollee biyya Arabaati dhiiraa dhalaan. Isaanii garuu shamara biyya Arabaa qopheessanii yaamanii yookaan dhiira biyya Arabaa yaamanii rakkoo biyya Arabaa irraa dubbatu argu. Artistiin keenya shamara biyya maali ijoollee biyya Arabaatti fayyadamu. Politikaan warri politikaatis foloodhaaf sabiskiraayibiif yuutuubiif warra biyya Arabaa kan warri biyya interneetan qabu warruma biyya Arabaa kan warri biyya Faranjii yoo xiqqoo darree taate malee irra guddaan sattii fi alatti kan dhufan irra harki 99 ijoollee biyya Arabaati. Itti fayyadaman namayyuu garuu rakkoo isaanii qooddachuu dhiisii irraa dubbachuun barbaadan san bira kutee miidhaa keessa seenan. Naa ajaa'ibaan yeroo hunda wanni mataan na nyaatu kanuma isa guyyuma tokko akka TV wangeela
ساتو خسلاماتي ساتو ميونو بيا عربا كان ركينا بيا عربا لكاومي هندمو مي بيومتوكو أو مسانيتي سكنتان كبامي يامني برنامج كباني إساني رادو بدو غافا إيبا وري هكتاو إساني أنا جايبا إسانيس kuma shantamin kan kuma nama san gare kenya gare kanatin kuma dibbala makan ni marre da Allahu akbar Allah tabarakallah marre baka gafa kana madrasa yo jan isani follow isani garu gafa isani namni shamarran biya araba ta ko khisa yo kusate yo dute yo rakini ta irrege yo jilma dan tumtan nam tokko gadi be hindubbat nam tokko isaan ko sa lugar din ajaiba baka wonni nay so yero so man ni kuni sani ni tarap sa gije sa isin harreda hay isin wa hunda utawa hunda tatani wa yake sanin namni dubbatu sunjuru yo mallaka nya damte famous ni iran dubbat wal kesa harka kaban hundi famous onni bi araba mali bi tiktoki Rokko biyya arabaa wallaalanii timiti miidhaa ijoollee saamamte namni biyya arabaa keessa hin saamamne hin jiru hundi saamamanii jiran irraa gadi bahanii dubbatan garuu isin garuu paawara keessan humna keessan hin beektan arra ijoolleen biyya arabaa yoo foloo irraa kaafatte namni miliyoona jiru 50,000 gad deebi'a kanallee hin beekan ijoolleen biyya arabaa ifiif wal nyaatan ifiif wal tuman ifiif wal ajjeesan ifiif wal godhan garuu namuu itti fayyadamu na ustaada keenya kabajamo waan dhugaa dubbattee hawaasa biyya arabaa kana irraa illee fayyadamanii isaanillee fayyaduu qaban malee faayidaa bira dabreeti miidhaa keessan jechuun zulmiidha wallahi zulmi ani manna jaa'ibe keessa yeroo takka wucuu feestaala uffadheetiin imbaasii biyya adda addaa kana keessatti hiriira bahaa ture maraataa naan jedhu ture asoo atini maraattee naan jaan maraadheetii miti obboleeyya kiyya kun ani biyya faranjii jiraadhus anaaf ilma namaati namni keenya sadarkaa kanas si arrabsuu barbaada ammas xabaqaan uummata kanaatis ijoollee biyya arabaati hanqina qaban jechuu kiyyaa miti xabaqaan abukaatoon hattootaatiillee ijoollee biyya arabaati deebi'illee wanni nama gaddisiisu keessaa kanaaf obboleeyyan keenya warra biyya arabaa kana waa hedduu siin fayyadaa jiranii xiqqoo takka isaan 99 siin fayyadamaa jiranii parsentuma takka fayyadaa salaamu alaikum parsentuma tokko fayyadaa ijoollee biyya arabaa isaan 99 itti fayyadamaa jirtan foloo miliyoonni 2 harki 95 isaanii hunuu gayaadha sabskiraabiin isaanii hunuu gayaadha masgida isaanii ijaara beeta kiristaanii isaanii ijaara yatiima isaanii gargaara garuu gaafa isaan rakkatan nama 165 jira gaafa gargaarsaa garuu miliyoona isinii dhufa rahmata godhaaf isaan wallaalanillee miti sammuu qaban garuu rahmata qaban baqattummaan waan taate rakkinni waan taate beekanii fi nama adiyooniin sobe kun oomunaa fi hawwii fi warri asirratti na haa kijibsiisan nama mindaa nasoon keenya liqii fuudhee gargaaruun beeka boo as kubbaa walumaan laafirra jirraame nin sobe ustaada baatii dalagaa wanta irratti naqaa ifiifun qabdu kiisha keessaa bara isuma dhugaan isin jaa hay abbaa kiyya kun akkana jettee nama maallaqa kan nu meeqaa garraamata meeqa gubbaa namni bar baankii kaayyatee callee kaa'a kan ijoolleen biyya arabaa garuu if dura raatiba maal jettanii akkasi kafaltee liqii daleedii kafaltii bar gargaarsa masgiidaa gargaarsa yatiimaa kana hunda namni galatan qabdan yoo ijoolleen biyya arabaa takka waa balleessite ijoollee biyya arabaa yahudii ijoollee biyya arabaa kaafira ijoollee biyya arabaa hamtuu rabbiin akkan isaan haa godhu kaballeesse tokko gaafa gargaarsaa garuu ijoolleen biyya arabaa jannat ijoolleen biyya arabaa akkas ijoolleen a'uuzu billah obboleeyyan kiyya dhibbi yoo balleesse nama miliyoona 5 achi jira kanaaf obboleeyyan kiyya ustaad afaan si dubbadhe daqiiqaan kiyyaas guute kanaan ustaada itti fufi meena guddis yeroo takka mee footoo kiyya tokko yaadannoo isin garsiisa bakka kee sammuunaan akaayaati bakka kee ati gadi bu'itti ustaada dubbadhu
Okay, dheeradheellee Muniir kiyya hedduu ulfaadha galatooma wayyoomaan isinin jedha. Kun waanuma jiru himtan dhugaadha. Namuma diinitu yoo nama diinirraa dubbate gaariidha. Akkuma Ustaad Raayyaan jedha san silaa waan dubartii beekee deemi hundaafuu icciitii waliidhaa kan beekuun gosuma tokko. Awwalumaa galatti isaan irratti guban. Yeroo isaanii waan isaan irratti guban wallaahi dabarfadha jedhee yeroon akka malee xiqqaate waa'ee lafaa fi lafee irratti dubbachuu barbaada. Sila akka yaada kiyyaatti ammas yeroo bal'aa qabna. Ijoolleen keenya kan dhiiraa lafa kontiraata kennanii suuqii gurguranii baajaajii gurguranii biyya namaa kana dhufan. Gaafa biyya namaa kana dhufan bilookiin guutuun ijoollee keenya. Ani guyyaa takkaa fi lama naannoo sana dhaqeetiin argee maaliif deemtan loonaan jettan sababa eebba kiyyaati naannoon dhaqachaa argaadha. Guyyaa lama sadi booda nama abudabiitii tana baaftu ana. Walumaa galatti kan kabajaasi godhu mana namaati, haala namaati, haala keeti. Wanni barandaa guute ijoolleteen. Firiizii kan akkan godhaa yaati. Saudi Arabiyaa keessa akkasi maalumaa fi lafaa lafee tantee gurgurtee biyyaa baata silaa biyya namaatti hojjetaa hin jirtu. Shuu faayidaa yaani faayidammaan ati biyyaa buusaartu maali? Lafaa lafee kana argachuudhaaf haati kan kee abbaa lafaa si godhuuf abbaan kan kee abbaa lafaa si godhuudhaaf aarsaa kafalanii bara harkatti muramanii harmatti muramanii irratti wal kasasaa wal fixanii wal ajjeesanii mootummaan akkamitti mootummaa yeroo duraanii cunqursaa keessa ture lafaa lafee argachuudhaaf mu'amee qaxxur keessa ture. Har'ati salphatti sharashartee fitte ijoollee lafaa lafee ta'e. Ijoollee dhiiraa ayi dhufan barandaa namaati. Beelli akkas maal dalaga anamoo hin dalagu maal gaalan eegu aduun ajjeesaa. Maal godhaa? Aki deebi'u ammallee ijaarsa manaati. Lakki ani deemu. Wanni inni beeku barandatti galtee ijoolleen teenya shiishaa xuuxuu fi sigaaraan quba isaanii akkana hambisaa raccitii keessaa. Yoo salphattan. Rabbiin nu salphisee rabbiin nu sattaru malee. Eeguma sigaaraa xuuxuu baate maa biyyaa baateedha kaayin kun. Eega atillee shiishaa xuuxuu barbaadde maa biyyaa baate shiishaallee nafi biyya wallaahi. Sa'aatii 24 biyya keetitti dhuguu dandeessa. Maal nu jijjiiruuf biyyaa baateeti. Maal jijjiiruuf birrii 400 fitte. 500 fittee biyyaa baate. Lafti ati waggaa 5 waggaa 6 kontiraata kennamte haatee yatiimtitti manatti hafti sun wallaahi ristii gurgursiisaa jira. Ristii gurguraa jirti idaa namaa ofirraa kafaluu dadhabde. Haadha manaa ilmoolee lamaa wajjin ilmoolee 3 wajjin mana kiraatiin gateessi jijjiira jedheeni mana waliin kan gurguree biraa deemetu jira. Kalafa ammoo tuyyuu makiinaa dhaabee gurguratee imaaraati isaan dhufeetu jira. Akki footoo irratti ilaalaniif akki lafatti ilaalan baniidha. Walittuun dhufan. Warri argitan waan biraa, warri ammoo tuyyuu lafatti argitan waan biraati. Eessayyuu deemi, feetu Ameerikaa deemi, feetu Awustiraaliyaa deemi. Wanni ati ittiin jijjiirattu yoo ilaalchi kan kee waan nama si jijjiiruu hin ta'in jijjiiramuu hin dandeessu. Yoo harka keetiin gajjettee ziqqi gajjettee hojjette jijjiiramuu hin dandeessu. Waa'ee dargaggoota biyyoota Ameerikaatiif Awustiraaliyaa keessa jiran biyyoota faranjii keessa jiran waan isaan kaan bitta'an kitaaba kana keessadha. Wallaahi ijoolleen teenya hedduun fotoo gufaa irratti argitan surreen isaanii bal'aa nama qeequufi miti. Waan dubbadhutti yaadee dubbadhu. Surreen isaanii luka jalaan shiitii kiyya fakkaata kana keessaa. Dhugaa keetti hawwi dhugaa keessi sifiin dhiifama irratti si cimsa. Biyya faranjii kana keessa harka lakkaawaa maraatee deemu 1000 jira. Kan waraqaan qabne akkaan biyya keessa jiru. Ijoolleen Liibiyaan dhuftee amata 10 waraqaan qabne hararra galtu jira. Jarman kana jettu, Faransaay jettu, wanta jettu ijoolleen meeqa as dhufteedhaa fi successful hin taatu. Kan waraqaa fudhatee baasaboortii fudhatee akkanumatti illee hojii dhabee amata 5 amata 6 taa'u jira. Waraqaan qabne ani amma fakkeenyaaf bakka paarkii gizee dheetu ijoolleen teenya tamataan garagalte sagalee illee hin qaban biyya faranjii jira jaanii namni isaan quba qabu hin jiru. Ani baruu laayivillee isinii fiduun hin danda'e ijoollee hedduu kunoo gidaara jala ciisan ijoollee rakkoo jira. Annaa kanaan si gachiibsuu barbaadee itti hawwi itti fufi dhiifama. Dhugaa keetii jechuun jedhi barraa dhibbatti. Ani kan hin jiraatu biyya Arabaati. Garuu connecting kiyya South Afrikaa barbaaddes keessa argatta jireenya South Afrikaa waan ijoolleen keessa jirtu. Asiin Keeniyaa keessa deemtee waa meeqa taatee hadhaa meeqa dhadhamtee. Achittuyyuu wanti ijoolleen teennata biyya Awurooppaa amma biyya Awurooppaa hoo jedhan jannata duniyaa kana si'a namne. Laakiin abboleewwan kiyya bara
ummata sattu ummata adii malee jireenyi adii miti jireenyi gurraatti masin laffaatu achitti illee laffaata wanni marti laffaatiin ala wanni argamu jiru wanni dargaggoota keenya sammuu isaanii haaki isaan godhatu fufa fotoo laaltanii fotoon atillee Itoophiyaa teettee iidit godhu anis Itoophiyaa taa'ee iidit danda'a garuu shabaabni keenya ati utubaa biyyaati shamarran teenya ati utubaa biyyaati yeroo kana biyyi sitti haajomti kunoo aartii simbira jira warra kitaaba biftan dargaggootaa fi biyyoota guddatan ka jedhu kitaaba kana keessa jira akkaataa biyyatti guddatan biyyoo akkaataa itti guddatu dargaggeeyyiin shamarran maal isaan akka barbaachisu ijoolleen teenya galaanaan isaarratti lafaa lafee ofii gurgurtee isaarratti achittuu hoo amma kanarra beeku nama beeka warri bultii ijaarrate maal godhaa ilmaan ofii sadaqaa faranjiitti fudhachuuf jecha aadaa fi safuu isaanii dagatanii wal hin jedhan hiikkaan tun ammoo faranjoota biratti gaafa jaartiidhaan nama an hukumi miti afwalillah hukumi kennuufi miti waan man dhagahuuf waan irraa beekuun dubbadde gaafa kana maal godhanii saniif jecha ilmaan ofii facaasan saniif jecha isiilleen biyya guddattettee aadaa keessaa baatee ilmaan teenya kamii guddisaarra aadaa kamirra guddisaarra afaan kamirra guddisaarra kun anaa miti namoota guddatanii biyya gurguddoo keessa jiran boru seenaan isin gaafata waan addunyaa kanarra deemaa argaa jirtan barsiisonni keessan maal barsiisaa jirtan warra isinitti milbeessitan biyyoota faranjiillee haa ta'u biyyoota adda addaa haa ta'u maal barsiisanii gaafta sokkanmatti haasoyinu wallaahi ilmaan teenaan jette dubartii guddoo biyya Minisoota kana jirti wanni isaan ijoollee keenya barsiisan dadhabbinne nuti qabnu irraa akkaataa jijjiirama saalarraa gara saalaa barsiisanii ragaa kanaatiif mucaan kiyya galee waa'ee kanaa kan inni ilaaluu argee jette jennaan achitti hin beektanii dubbachuun ulfaataadha suuta tasgabbaahee bar haala kana yoo jedhu no barsiisan keenya akkaan nu himinaan jedhani wanta wallaalee dhaabataa garagalu dirquuf akka ijoollee biyya keenyaa qulquutaa hidhahanii itti badan jiru akkatti jaratti himuu wallaalee qaanfadheeti diin irraa fagaachuu kiyya argee uumama rabbiin akka inni itti uume waa'ee uumamaa barsiisuu eegaletti waa'ee rabbiitiin amansiisuun duratti waa'ee uumamaa qofa amansiisuu eegaletti ba'ada sanii uumama kanaan hoo booda akka rabbiin jiru suuta suutaan ittiin jette akkana salphalleetti warra biyya faranjii jiru tokko kan lammaffaa ammoo warroota biyya arabaa kana keessatti maaltu adeemamaa jira waan isin ajaa'ibu biyya akkuma isiniin jedhe waa hunda fixanii sababa saniif sababa karaa liibiyaatiin ijoolleen deemtee hambi keessatti cinqamaa jirtu yoo achi geette ammoo maal dalatti yoo achi geettee waraqaa argate hoo dargaggeessi waraqaa argate sababa faayidaa waraqaa wallaaliitiif jecha warri biyya faranjiillee jiru maal ta'aa jira waan waraqaan sun isaan hin ayyamne hojjetee dhugaatii adda addaa waan adda addaa hojjetee karaarraa hidhamee nama meeqatu qaccallee biyya sanii jirachuu kanaaf dargaggoonni keenya boru biyyatti deebi'uun ni ulfaata ila yoo akka feetellee taate dubartii rakkattullee manattillee yoo deebite ijoollee wajjin yoo kadhattillee hin turti dubartiidha jedhanii laafaniif garuu dhiirti lafaa lafee abbaa keetii gurgurtee galtee deebitee biyya keessa ganaa kaaree taakkuu shanii argachuun si ulfaata beeki taakkuu shanii argachuun si ulfaata bitatteellee hin dandeettu biyyattillee galtee maatii kan kee akaakayyuu keetii abbaa keetii qabattee seenaa isaanii itti fufsiisuu ol guddisimee isii tana akka reefuu san godhime maafi nama isa si baasaa muna mee si ayyajamaa mul'ee ol baasi haa eenyuun ol baasna sorry mee deebisa akka reefu seenti haasawata akkasuma akka emuniirin isatti natti rakkoon qabu kanaafuu har'a waa'ee ka'umsa godaansa keessa wani deddeemnee fi jireenya keenya kana ka ammaa kana ka amma ijoolleen keenya ittiin sobamaa jiran dhaloota dhufu barsiisuudha. Wallaahi yoo rabbi ol baasi akka ammaa kanatti if bira kaayyati atiifisii wal bira ta'a. Indi de na ajajamu waansa. Okay. Fayyaduu danda'a laata? Yoo fayyaduu danda'e laata? Kunaakoo Aloko. Aku mereka usahanya dia bisa, bakal tidak bisa. Aku mereka usah. Hamshe yo beliau kia, yo hasil ni kia sini teh hasil kira, insyaallah abarkan tidak ya dah. Ada beredar. Arif. Ke jazakallahu khairan alaban tismu datte jirti munir atina garreni wahi alabatana bar. Kun reka takut me tenno shekkas akamulatu. La dubatti buti dantosa. Nachun dabbiqiu. Asa alaabaa tana seenaadhaaf hojjannee alaabaan tun alaabaa Itoophiyaati.
أنا أنا بقى والله كيستو إماراتي أنا وان برسيست كيسة كم بيتي جالت بس مالي في جنان ماتي لساني جملة لساني أكتي على بابي لساني تنمستني جالت كان الرحوي كم بيتي جالت وفي أكواهي بيكيا كان الليل بسنة تاسس لما فارت من يعني بيتنا كيسة يمكن مو سينا توقع كيسة قال كيف وين لون عندك محمد الأروسي محمد الأروسي حمنا نسافر جه أمانة كت سجالة تيموتي إن قد يكون براتوري بيت أمتي نجلة هاي تري والقشون صدق دمانه نمني سجلينا تأور بعدين محمد الأروسي نكجستي كذا تكفر مؤخرا لأنه ما أنا تندب بساني آسيان سيندب بسان جت توفيت مالي في جناني قرنا ورابيناتي ليه متي وربنا كلهم أنا قوتهم ما يسرعين بريء والله يو إن واهي وتني يجري ونيت يتنكيس أنا بالبدر وأن جلت واجبي بقى بيجي في يوم أنا كورتو بيجي في يوم يوتانا هاتي في بيجي دالشتو ويجب بتا وي هاتي تيفو بريدو هاتي أنا تاتي ركضت مثلا كمت مثلا شنكور غوتسن تبربري غوتسن هاتي مالي أتي هاتي ماكينة أوفتو هاتي أنا تقوم بالجسم وبيت اللي يوت أناف على بنتو كوجانا قبل أناف تونس كوجانا قبل جاف على بنتنا والبرت النجارو بيجتين كايون كنا في الجزيرة مدبرتودا بيجتين اللي على بنتنا تنكت تاتو عين شو وين أملف قديمتي إنه اللي قديم قرو نملي قلت شو عندو إنه أنا في سي إنه تأمّخ أنا كنافو يو إني لما فهمو وهي على باتنا تفواهي قرمو في الناس ونلبتين برندربو كانت على بريجسني الجنة مرتي قرمو قدنياتي أسكجد فانا أبتكينا أمّن جافا خايو كينا جنة قلمانين هاوي دي فما أسيرتي ودو ريفو موتي كبردتين آتي في منا أفيرمتني جرتني ميديا شبو ميديا رتي نما تكوتا بلدا تربان كفوجات أبدا منا في مستر هاوي أستراليا را أشيرا كدتيان كان في DBE سيني كومبيشن جيراني جوجا كانوا قبضت nama takas lewat tadi bukan silami bukan nama sedio tadi sendiri garida lula tikishu si jitu kana busy tadi hatta yu busy tadi no bra hafter line ani oblewon kiya le turki si asir refatu qabiya rawan tadi jaf garu silamin bujan murtesa nafkan na buja sini mijau torbe kana miti torbe ti an euro biji inshallah bujan murtesa ti buja sampai sunu goda achirra kallatidan adunya lalu qabdi sini kara TikTok irrais kara media gurguddaa deemuun dirqama takka jennee gallee jira gashabo media wal dubbanne reefu miyuuti irratti waliin dubbanne haasoo keessan addaan immoo rojeetu sa ustaadaati xumurree jirra ati guyyaa nu murteessa wal mari'adhaati inshallah laallee guyyaa sanii murteessina lulaalleen irra karaa deemaa jirti سينما حفون قبلي وبليون كده إن شاء الله نبفتي هربتي جرو خراجتي ففتة معلش سجنتان كنا خليسة كوري سجنتان خليسة مو السبب ما اللي تف أنس كيسو من نبرجرا منانس تكسوسي بيزتاتي لولانس خرادينتي سنيد دبرسني هرب مواهي كنا رديبني وما قلت وانا جتشو بربادي نموني إلال تشوسي إلال كيسن سري انتين سري فتة جتشو الكبية كانت ولين كانت جتشو بربادي وعملينتي أنا جولم ما كيت ياقلتو برسان كي يقاف لمو ما في أمل غاري نبرسيسو كم بيجال النوبرسيسي أنا فو إلى التيارة سن إفنيتي بيجتين على باكم يلجوا لك أو النسي قد يقول إنجر قروا ونقول شو دندو أنا في سي هرب الرجع فن علامات أنا بريت يكرت بس يقولون تي كان فعلات ميجلاني يقول قافت جالت يا برسيستي حواس جالت بيه جالت شو جتشون ولا كي جالت شو وبوليس كي جالت شو ماتي كي جالت شو هذا كي جالت شو كان جتشون بيجتان وبر بيجتان وما أما نمني بيجتان أكبرات لالو بندا لكن لابد كي نكون ونسيب قبل أمانتي نقودو سياسة كم الرأي بلسه إنه اللي فارسون دندو إنه اللي أرسون دندو تكون ما دبرتو تافي نجيني دبرتو يو أملا تلانغرو إذا اللي يارون دندين تنتمو ورد إلى أملا تلا وسجنو
bultii irrattis dhaabbanni keenya kun akka malee mijeessa malee waan bultii jeequllee miti. Warri hubannoo adda addaa qabdan waa'ee sanii walitti nu fidinaa. Dhaabbanni keenya bultii tasgabbeessu. Jaarsaa fi jaartii wal dhaban walitti araarse. Ilmaan tun akka ilmaan nagahaa nu taatuuf obsaan akka dubartiin keessattuu dubartiin utubaa manaa waan taateef akkasiin obsitee ilmaan kan walaa harcaafne jecha qabsoo sanis eegallee jirra. Nuti warra nama diiguu jechuudha, warra nama araarsu malee. Sadaffaa irratti immoo biyya keessas ta'ii biyya namaas ta'ii dhaabbata keenya kanatti rakkoon sirra geennaan qabeenyaan saamamuu haa ta'uu waan adda addaatiin haa ta'uu kanarratti hundoofne akka wal gargaaruu dandeenyu akkasuma kan nuti waliin hojjennu immoo ogeessa seeraa Beekaa Jibreel akkasumallee jidduu kana keessatti hayyama garagaraa fudhachuudhaaf akka tattaafataa jiru. Quba qabdanii hayyama kanarratti garuu miseensi keenya namni saantimii kiisa isaatii baasee hayyama baqataarraa nu kenna jenneen hin jiru. Hamma ammaatti tokkummaa fi wal gargaarsa keenyaatiin sadarkaa kana geennee jirra. Alhamdulillah dhaabbanni Dubaay keessa jiru kan walii mallatteessinis hin jiranii dhaabbata sanis yeroo muraasaan boodanii beeksisna. Saudi Arabiyaa keessatti immoo munaa bakka buufannee akkasuma waajjira poolisii magaalaa Fuhaa jirurraa yeroo barbaadetti akkasiin bilbilattee dhimma rakkattoota keenyaa waliin mari'attuuf hayyamni kennameefii jira. Laka alhamdu wa shukru. Kaafi ammoo hayyama mataa mataatiin dhaabbata keenya kanaaf anis Imaaraatii keessatti yoo rabbiin fedhe hayyama guutuu akkasii imbaasiidhaan wal qabsiisee gaafa hayyama san fudhanne rakkoo ijoollee keenyaa mariidhaan karaa tokkummaatiin karaa nageenyaatiin akka rakkoon siif furamu goonaa. Kanas jechuun barbaada gara dhaamsa kiyyaatitti waa'ee godaansa seeraan alaatii fi balaa isaatiin wal qabatu ijoolleen Imaaraatii keessa jirtan kitaaba kana fudhaa. Warri biyya Faranjii jirtanis namni afaan Ingiliffaatitti jijjiiruu dandeessan kitaaba kana akkasanii hayyamu qubanaa qabaadhaa. Garuu walaloo muraasaan alatti barruu walaloo fi yeedaloo isaas keessa jiru kitaaba biraatti fayyadamtee barreessuu dandeenyu fittimi. Kitaaba kana dura afaan Amaaraatiin maaliifi sabaa-sablamii dura Itoophiyummaatti keessattuu akka gaariitti ka'uu qaba. Sadaffaa irratti amma tokko fa'aa Oromoodhaame sirrallee hin beeku. Amaaranyaan ብሔራዊ ቋንቋadha. Kan rakkoon qabu saniif akka gurbaa amma durallee afaan Amaaraatiin ni dura godhee sabbootaan Oromoodha. Ingiliffaatti dhaqqabda. Fiilmiillee itti dalaguu dandeessa. Fiilmiin asirraa hojjetamuu qaba. Saniif sabaa 83 jira. Sabee 83 kan itti godhu afaan Amaaraati. Afaan Amaaraatti hojii jijjiiramee indaa'uun ABS seefurratti illee carraan dhufuu bal'aa qabda. Akka gurbaa guyyaa 15 bahara kirra gubbaa ture sanitti karaa sadii yoo deemte samboodaan Ingiliffaan dhufuun salphaadhaa hin jaa. Ani gama kiyya yaadu kiyya afaan Amaaraatti dura dursi. Rakkoon qabu afaanii rakkoon qabu afaan nama saba sadiitti akkas jeetii yaada. Siifillee akkam jettamuna? Inshaallah. Yaada bareedaadha. Inshallah. Waan fiilmii jettis ituu haala fiilmii irratti hojjetames bareedaadha. Fiilmii sana caala namni irras immoo ilaaluu danda'a jee yaada. Ni fiilmii sun baay'ee na tamacheera garuu. Dura barlaal fiilmiin akkamitti dhufanii beektaa dura afaan Oromootiin namni kitaaba kana anima waliin shabboo miidiyaa isin fidanii beektaa. Shabboo miidiyaan kuni namni isa daawwatu uummata Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaadha. Irra caalaan ijoollee biyya Arabaatiif nama sagalee ta'uu beekamu garuu sagaleen ijoolleen biyya Arabaa karaatti dhaggeeffamtee karaa shabboo miidiyaa kana isuma dhugaa yoo jenne warra biyya Faranjii keessaa waan dabarsuuf jechaaf warri biyya Faranjii si quba qabu. Amma afaan Oromootiin namni biyya kitaaba kana bitatee afaan Amaaraatiinis jijjiiramee eega bitamee sanboodaan afaan Ingiliziitiin gizee jennee fiilmii hojjetama. Eega namni kitaaba dubbisisan kitaaba san fiilmiin laala. Amma fakkeenyaaf Quraana gizee qaraatee hadiisa qaraatee makkaa gizee dheeyte waan achirratti takbaariin laaltaa bara. Fiilmii jechuun akkasuma bara. Madiinaa qabrii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam qabrii sahaboota Umaruu mana barnootaa barachuu turte. Garuu qaamaan gizee dheeytee ilaaltee gaara hijiraa gaara kana bishaan zamzam biyyumatti bara kitaaba barraa barree bara. Garuu gizee qaamaan dheeytee surprise taata. Kanaaf amma kitaabni isii kuni amma fakkeenyaaf miliyoona $20 miliyoona meeqaan amma gurbaa san kan walii galu jira Faranjiin. Maaliif afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin baay'ee waan hojjetame kitaabni isaatis gurguramaa jira. Amaazoniitti gurgurama. Amaazoniitti walii galee Amaazonii irraa bitatta. Mucaa innu beeksanii jaarsa san hamma Faransaay irraa Ingiliis dhufee namni cufa biraa dhumee alkootara dhufee Xaaliyaan. Inni
Yoruba eegasti koollallee isallee inni foon namaa nyaate. Isa foon namaa nyaate san amma kitaaba isaa inni irraa bitatta Amazon. Amma fiilmii fi xumuraa jira. Faranjiitu xaafate faranjiitu fudhate isaa. Faranjii fudhatee Amazon irraa bitatta. Online warra xalabattani fudhatta. Addunyaan akkasitti eessarra carraan akkasiisan seefuu isa fide. Miidiyaa seefuu. Mucaan namni sun amma garuu jireenyi isaa jireenya akka nama Ameerikaa jiru miti. Jireenya wantoota badaa miti. Akkan taanetti jalaa gurgurame moo maali? Jechuun itti jiranii ganaadha. Namni tokko takkaa jedhee galanii beektaa. Tokko jaartiinis qabdee jirti amma karaa fiilmii itti jijjiiru jira. Kitaabni gidee dubbifamee sammuu namaa keessa seenee fiilmiin akka gaariitti ba'a. Fiilmii akka Titaaniik fa'aatti akkasii ba'a. Amma fiilmii amma jaarsaaf foon namaa nyaatee san baay'ee gurgurama jeetii jaata. Riikardii cabsa faranjii birattuu. Kitaabni hawwii kunis faranjiitu barbaada. Maaliif faranjiin biyyoota akka Liibiyaatiif biyyoota akka Masriitiif doolaara miliyoona kanniti. Waa'ee godaanteessaa jechaadhaaf. Kitaaba kana garuu kitaaba kana namni akka biyyarraa hin baane amma faranjiin biyyuma keessanitti dargaggoo gargaarraa achuma ta'a achuma jijjiirama maallaqa isinii kan hin aja'u jiran. Waan inni jeefi jira. Waan ani amma hawwii irratti xiyyeeffadheef kitaabni hawwii afaan Amaarattis dafee jijjiiramee miidiyaa gurguddaa irratti bahee Oromoo kunis biyya Arabaa qofaa osoo hin taane karaa miidiyaa adda addaatiin biyya faranjii Kanaadaattis gurguramuu qaba. Itoophiyaa keessa gurguramuu qaba. Sanboodaan afaan Amaaratti sanboodaan afaan Ingiliis sanboodaan fiilmii jijjiiramuu qabu wanni hin jiru hatattamaan bisuma kana tokkoffaa kana lammaffaa wanni beekuu qabdu hawwiyaati. Ati lubbuun namni ni dabra. Amata 500 addunyaa kana gubbarraa namni hafu kitaaba kee dubbisaati. Jannata keessa teesseetuma siif deema akka nama bishaan masgiida 1,000 baaseeti. Lubbuu nama meeqaa baraarti. Safaatan seenama. Qonni akkanaa kun. Amata gadaa kitaabni kee hin gurguramu. Ilmuu keetiif dara. Kana jala muri. Hamileen ganaadha. Ni eegala. Kitaaba amata tokko waan tokko laalame. Amata 40 kubbaa deengaddaa kiverdi nimicha goolii eegaa san yoo laaltan amata 40 umriin isaa amata 40 dulloome takka kubbaan taphata garuu kilabii gurguddaa seenee hin beeku. Tapha deengaddaa san irratti Ameerikaa irratti wantaa hojii taphatan san ga'umsa agarsiisa. Rabbiin amata 40 booda guyyaa takka amata 40 taphatee tapha guyyaa tokkotti rabbiin wanta godhila. Gizee rabbiin sirraa balu jechuudha. Kitaabni kuni amma akka ati yaaddu kanaa miti. Ammallee alhamdulillah sii deemaa jira. Kitaabni kun kitaaba mee qabadhu qabdi kiyya kana. Sii kakadheetiin siima. Kitaaba jabaa. Kitaaba yoo irratti hojjetame addunyaan guutuun faranjiin teessee ilaaltu dinqisiifattu. Afaan faranjiitiin baajata isaanii mee ati nama karaa nama keetiitiin dubbisi faranjiin akka kitaaba kana afaan faranjiitti jijjiirtee hammeenya godaantoota baajata sii baastee sirraa bitu yooniin ani kijibate arraban arrabu. Kitaaba kana faranjii jaalata nuu ol. Bar faranjiin doolaara miliyoona meeqa gallaqsisteeti baharraa nama guurtii bar. Nama baraaraa jirtii bar. Lubbuu namaa kana godhaa jirtii bar. Garuu ati akka asoo Cingeenye biyya keessanirraa hammeenya san barsiistee akka namni biyya isaa keessa jijjiiramuu godhaa jirta. Kana si gargaara. Faranjii si gargaarti. Inkaan nama Habashaa dhiisi. Kanaaf amma ati isteepuma ol deemiin siin jiru barbaada. Shabboo miidiyaa footoo keessan naa ergaa. Qaluulaatis qamunaatis isin sadeenuu naa ergaa. Footoo gooloo tolchina footoo isin sadee walirra hiinee beeksisa goonaa torbaan dhufuu guyyaa itti qabannaa footoo isin sadeeniin wanta naa godhaa galatooma gadiin boo bakka. Footoolee keessan muna hawwitti ergi footoo kee. Ayyee footoo keenya si ergina waan keessaan si faana mari'annutus jira. Si mari'anna garee goone. Eebba wayiillee ni qabna. Eebba eeyyama keenyaallee asumarraan akka barsiisamu goona. Akkamittiin akka barsiisamu abbaa seeraa faana mari'anne. Okay, no, sasanillee achirra ni beeksifatan. Mari'anna rakkina hin qabu. Achirrattis ni beeksifatan.
waan hawwiitis achirrani dubbattanii hawaa'ee eeba keessanitti illee dubbattanii akka diyaaspooraan tiiktookii gubbaa bar diyaaspooraan faayidaa hin qabne diyaaspooraan dhugaa dooktarrii piroofeesarrii gama miidiyaa gurguddaa jira. An dhugaa jirtu isinitti warra sappoortu isin godhuu danda'u warra isin cinallee dhaabbachuu danda'u warra kitaaballee biyya faranjii keessatti illee isinii gargaaruu danda'u warri qubna garii bakka qubna garii jira.